Yooya ashama akkam jirtu daawwattootaa fi kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanalii Kunistra Media marree guyyaa har'aa keessummaa tokko qabannee isinii dhiyaanneerra itti dhiyaadha. Turtiin keessan wajjin ta'uun affeerraa keenya gamadaati. Turtii gaarii barreessituu kitaaba Qorii fi Qodaa Kaameya Gootaa kan jedhu obboleettii keenya Geexee Morkataa wajjin wal isin barsiifna. Baga nagaan dhuftan. Duraan dursee miidiyaan YouTube kunis jira dhaloota sadarkaa adda addaa keessa jiru hirmaachisee muuxannoo dhaloota dhufuuf akka ta'uuf danda'u hojjechuurra kan jiru. Miidiyaan keessan asitti na affeeruu isaatiif hedduu galatoomaa jechuu barbaada. Dhalattuu godina Gujii Lixaa aanaa Abbaayyaati. Sadarkaa barnoota kiyyaa digirii lammaffaa lamaan qaba. Tokko dhaabbata yuunivarsiitii Bulee Horaarraan ogummaa daldalaatti argadhe. Isa lammaffaa immoo ogummaa gaggeessummaatiin leadership jechuudha. Dhaabbata Lead Star International University College irraa argadhee jira jechuudha. Hojiin ammarra jiru yaa'u akkuma nama kamiitittuu ijoollee baadiyyaatti dhaladheedha. Barnoota kiyyaa erga xumureen booda jireenya kiyya barnootaan booda gaggeessummaa irrattidha kan dabarsaa ture. Sadarkaa barnoota fooyyeffachuu fi achirraan bahuutti alatti hawaasummaa gaggeessummaadhaan tajaajilaa turee jira. Ammallee sadarkaa godina Gujii Lixaatti hooggansa waajjiraa carraa hojii uumuuf ogummaati. Isa cinaatti immoo kitaaba Qorii fi Qodaa Kaameya Gootaa jedhu amma barreessee harkaa qabaa jechuudha. Mee kitaaba kana barreessuudhaaf maaltu isin kakaase? Kitaaba akkan barreessuuf kan kakaase maybe gaafa kitaabni kun gara social mediaatti ba'u wantoota kan kitaaba kana barreessuuf na kakaasan keessaan tokko haga sadii achirratti kaasee jira. Inni tokkoffaan kitaabni barreeffamuu qaba jedhee yaada. Namni kamiyyuu kitaaba barreessuu qaba jedhee yaada. Maaliif jennaan nu hundiyyuu sillee anallee dabalatee kitaaba namni barreesse irraan nuti ka of guddisne irraan barannee asiin geenne jechuudha. Kutuma tokkoffaarraa kaanee gaafa aabaa caadaa barannu namaan nu barreessee nuu fide barreeffama namni barreesse san immoo beekumsa keenya sadarkaa hadha jirruuf nuuf bu'uura waan ta'eef sadarkaa ammaan irra geetti immoo anis gahee kitaaba barreessee dhalootaaf gumaachuu gahee kiyya akka nama tokkootitti waan ta'eef kitaabas akka barreessuuf na kakkaasee jiru. Kitaaba tokko yoo barreessuuf kaatu mata duree mataa isaa qaba. Sababa kitaaba barreessituu fi ultimate goal isaa beekamaadha waan ta'eef yeroo santi waggaadha sadiin dura personally ani waan na qunnametu jira. Wanni na qunname sullee waan dubartummaa waliin wal qabataati saala waliin wal qabataati. So achirra ka'ee waan dandeettii dubartoota afaaniin qofa dubbachuu osoo hin ta'in an dandeettii qaba jedhee afaaniin dubbachuu qofa osoo hin ta'in gochaan dubartiin waan dandeettus agarsiisuu qabdi jedhee yaada waan ta'eef akka kitaaba san barreessuu fi ka'umsa naa ta'ee jira jechuudha. Yaa'u hangi inni fudhatee naannoo waggaa sadiiti waan ta'eef inni lammaffaan immoo waa'ee aadaa waliin wal qabatu. Aadaa waliin kan wal qabatu akkuma beekamu uummanni Oromoo aadaaf safuu akkaataa quttumaaf adaala isaatiin hin qaba. Aadaa qaba yoo jennu aadaaf iddoo inni kennu uummanni Oromoo iddoo guddaa kenna. Isa bira darbeellee aadaa ittiin bulaa turellee qaba. Addunyaan tun gara barnootaatitti osoo dhufin hawaas gara barnootaatitti osoo hin deemin falaasama mataa isaatiin karaa aadaaf safuu isaa eegeeni biyya kana qofaaf osoo hin ta'in fi qofallee osoo hin ta'in sadarkaa addunyaatiin gumaacha guddaa karaa aadaatiin godhuu isaanii sirna gadaa akka fakkeenyaatti kaasuun hin danda'ama. So achirra dhaabbanne nulli hawaasi keessatti barannee guddanne kuni dhaloota irraan kaasee haga amma jiru kanatti aadaa keessa nu guddisee jira. Aadaan sun immoo maybe aadaa keessa wanni badaan jiraachuu danda'a, wanni dansaan jiraachuu danda'a, waan badaa akkuma jirutti dhiisne waan dansaa jiru immoo
fudhannee dhaloota dhufuuf akkuma warri darbanii nu harka fidanii kennan kana dhaloota dhufuuf immoo dabarsuun dirqama keenya waan ta'eef yeroo ammaa kana diqqoo dhaloota ammaa waliin wanti mul'atu aadaa sanii cinaatti dhiisanii gara ammayyummaa jecha jedhutti hiika ammayyummaa osoo isaanii hin galin aadaa bira darbuun jira waan ta'eef so ani akka barreeffama akka dhuunfaa kiyyaatti taga dandeetti kiyya na keessa jirutti kitaaba kana barreessee maaliif dhalootaaf dhiyeessine ka'edhu dhimma aadaa irratti ka xiyyeeffatudha moor wanni kitaaba dhimma aadaa ani dhuunfaa kiyyaan akka dirqama kiyyaatti beeksisu keessatti dirqama kiyya malee fedhii kiyya leedheen fudhadhu. Fakkeenyaaf hawaasa Gujii keessatti aadaan lubbuu qabdi jedhani. Aadaan nafaa jedhani. Waan lubbuu qabu tokko eega waaqi ejjeesini wanni sun waan lubbuun jiraatu jechuudha. Aadaan nafa gaafa jedhanu immoo namni tokko yoo keessi isaa qulluu ta'e sammuu isaa fayyaaletti taate nafa qullaan deemu. Waan ittiin gollattu waa ittiin jiraattu jechuudha. So dhimmoonni kun beekuuf beeksisu keessallee dhaloonni ammaa dirqama qaba waan ta'eef akka dirqama kiyyaatitti fudhadhee kitaaba san barreessee dhalootaaf akka dhiyeessuu danda'u na kakkaasee jira. Inni sadaffaan immoo komentiin alaannaa kennamuun jira. Komentiin alaannaa kennamu ani akkuma nama kamiitittuu hin jiraadha. Mana keessan jiraadhutti ta'uu danda'a hawaasa waliin jiraadhu ollaa waliin jiraadhu iddoo hojii iddoo garagaraa waltajjii garagaraa irraallee warri na arganii maybe waan na keessa jiru nama dursee arga waan ta'eef dhimma aadaa kanarraan xiyyeeffattee maaliif hojjettu waa akkasii maaliif hin gootu jedhanii komentiin alaan natti dhufu biyya alaati biyya keessallee namoonni hedduun na gorsan jiran kitaaba irraalleetti maqaa isaanii eerameera achirraan ka'ee nami beekan tokko immoo gaafa si keessa argee waan kana waa afaaniin dubbattu kana gara kitaabaatiin jijjiiruu yoo jedhu lafaan ka'eeti miti. So gorsa sallee dhaga'ee waan haga amma beekumsa amma ga'e baay'ee kitaaba barreesseera jiru kitaaba hedduu barreessuun amma boodan danda'ama laalee jira akka barreessuu danda'ullee wanni na dhaqqabu jiru jira waan ta'eef isa kana akka ka'umsaati fudhadhee barreesse. Qorii fi qodaa Kaameya Gootaa jechuun maal jechuudha mee keessaan Kaameya Gootaa jechuun maal jechuudha dhanii yaadannoo kennaa turani mee daawwattoota keenyaaf. Maqaa waliin kan qabatu maybe kitaaba yoo maxxanfamee bahu ibsi maqaa kitaaba tokko hin barraa waan ta'eef moori namni dubbisu achirraa dhaga'uu hin danda'a. Haa ta'u garuu haguma sanittuu obsanaaf kennuu hin dandeenye gaaffiin hedduun naaf dhiyaata ture haguma inni miidiyaa irratti annaawunsi ta'een gaaffileen kallattii keessa alalleen gaafatamaa ture. Maqaan Kaameya Gootaa jedhu kun maquma durra Gujiiti. Maqaan kun eessaan fudhatame maqaa akkootiyaati lubbuun jirti. Obboleettii akaakoo kiyya Gosoomaati intala Gootaati jechuudha. Jaartiidha lubbuun jiranii maquma Gujiiti maqaa haaramuti. Itti dhiyaadhaa turtiin keessan wajjin ta'uun affeerraa keenya gamadaati. Turtii gaarii. Garuu amma asirra teette gaafati laaltu hamma maqaan durii mataa isaa badaa dhufaara dhaloota ammaarraan ka jiru anaaf ka'umsa ta'eera gaafuma kana keessattuu jechuudha. Wanni durii kenna itti fuufee kan jirree fi namni ammaa hiika maqaa durii maqaa kitila qaba baay'ee Oromoo maqaa yoo baasu akkana lafaan ka'een baasu. Hawaasi Gujiilee maqaa tokko yoo baasu akkasiin hin baasu. Garuu maqaan durii su amma jiramoo hin jiru ka'ee dhusanii anaaf akka ka'umsaatiin gaafficha kanarraan fudhadhee jira. Maqaan sun maybe amma adaala garagaraatiin jiraachuu dhabuu danda'a. Maqaan Gujiin gaafa dubartiin ulfoofte irraa kaasee haga guyyaa daa'umsa isheetitti wanni inni fooloo godhuun jira. Wanni inni hordofu jechuudha. Taatteewwan yeroo haati ulfaa daa'ima sangadhaan qabdu dhukkubuu dandeessi gammachuu qabaatti yookaan immoo taatteen yeroo san keessatti lola ta'uu danda'a gammachuu ta'uu danda'a osoo isiin gadhaatti daa'ima san qabdu wantoonni mudatan kun hundi rekordi ta'anii maqaa saniif hin ta'an moorgini gaafa namni sun dhalatu taattee ta'uu irratti hundaa'eetidha maqaan tokko kabahu akkana lafaan fuutee maqaa baasuun hin danda'amu. Kuni hawaasa nuti biraan guddanne birattu kama jiru jechuudha. So maqaan Kaameya jedhu kuni jalqabumaa gaafa bahu Kaameya maqaa jedhurraan kaayarraan ka'aniitidha. Maqaa sanii akkootiyyaaf kenname
kitaabaan barreessu wajjin walitti dhufeenyi isaa immooni maybe Kaametti nama dubartii jabduudha. Dubartittiin sun ganda tokko irraa kaati. Gandi isiin irraan kaatu sun immoo barnoota illee hin qabu. Barnoota amma sadarkaa ammayyoomne jennu sadarkaa irra ka jiru hin turre. So achirratti Kaametti waa afur keessa darbiteetiidha ka isheen gara ammayyaatitti dhuftu jechuudha. Tokkoffaa maatii keessa dhalatte san keessa hin guddatti waa isaan barsiisan qabattee achii baati. Lammaffaa hawaasa keessa jiraattu. Sadaffaan mana barnootaati. Afuraffaan immoo amantaa hordoftuu jechuudha. Waan san keessaan kaatee osuma deemtu haga ammayyummaan baatullee waan ganamaa isa hidhiistu jechuudha. Waan ganamaa isa hidhiistu. Yoo maybe dubartitti suuraa achirra jiru isa argiteetta ta'e haguma fedheeyyuu haa ammayyoomtu eenyummaa ishii suuraa irra jiru sun eenyummaa ishii ganamaati. Hin jijjiiramu jechuudha. Jijjiiruun hin danda'amu waan ta'eef Kaameyaa maqaan jedhu suni dubartii kaayaa fi ganamaa hidhiisne sadarkaa namaatitti immoo kaayaa fi ganamaa aadaa fi ganamaa gadhiisuun akka hin danda'amne goota ka'ee dhule ka abbaa ishii sun intala gootaa akka taate abbaa ishii irraa dhaalti gootummaa jechuudha. Egaa namni tokko maatii irraa wanni ni fudhatu jira. Karaa dhiigaatiinis haa ta'u karaa jireenyaatiin wanni fudhatu jira intala gootaadha. Achirra dhaabbatee aadaa waliin wal qabata wanni suni kaaya keenya ganamaa dhiisuu hin qabnu kan jedhu waliin. Gaabiraatiin Kaameyaa ka'ee kun Oromoota keenya waliigalaa biraatti Kaametti maqaan jedhu dubartiin kennamuu fi lafaan kaamee dubartii tokkoof hin kennamu. Dubartii bareeda argaa ishiilee bareedaa wanni si hojjettelee bareedaa. Kaayaa ka qabdu Kaametti kan taate kallattii hundaan nama guutuu ta'e Kaametti jedhee yaama Oromoon jechuudha. So gara Oromootillee deemte gara Adaalaa Gujiitillee yoo dhufte nama guutuu aadaaf safuu isaa ammallee immoo gara ammayyaatillee yoo dhufte dhimma ammayyaalee hunda isaa kompaawundii kana hunda nama qabate dubartii isaa irraa maddaa jechuudha. So kitaabillee ka odeessu waa'ee kana waan ta'eef maqaan Kaameyaa jedhu achirraa fudhatame. Daawwattoota keenya kun sagantaa mariiti. Sagantaa marii kanarratti sponsora keenya kan ta'an Action for the Need Ethiopiaati. Sponsora keenya Action for the Need Ethiopia godina Gujii fi godina Booranaa irratti sababa uumamaaf nam-tolcheedhaan qe'ee maatii isaanii irraa uummata buqqaaniif deeggarsa meeshaalee mana keessaaf akkasumas immoo kanneen mana ijaaruu uffataa fi akkasumas immoo meeshaalee manneen barnootaa barattoota isaanii gargaaruun deeggarsa adda addaa gochuudhaan buufata isaa godina Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti waajjirri giddugaleessa isaa achitti godhatee deeggarsa adda addaa kan godhuun kan beekamudha. Qorii fi Qodaanoo maal jechuudha mee? Qodaafi qorii wanni achi cinaa isiititti galegaa hawaasaan guddadhe keessatti qodaaf qorii wanti jedhamu waan guutuu tokko. Waan guutuu tokko dubartiin tokko qodaaf qorii qabdi harkaan gaafa jennu maybe ceremony tokko yookaan immoo sagantaa sadarkaa adda addaatiin gaddarran ta'uu danda'a. Gammachuurran ta'uu danda'a. Waa isiin qabatte ceremony sanii dhiyaatudha qodaaf qorii jechuun. Qodaaf qoriin kun duwwaa miti. Waan guutuudha. Qorii gaafa jennu waan nyaataan guutame. Qodaa gaafa jennu waan dhugaatiin guutamee lamaa dhufu jechuudha. Namni waan kana lamaan qabatee dhufu adeemsa mataa isaa qaba. Waan keessa dabarsee dhufuu fi yookaan immoo waltajjii yookaan immoo sagantaa saniif qaami waan sadhi keessu mataa isaa qaama waan san guutee argamuu danda'u ta'uu qaba jechuudha. So qodaa ta'uu fi baay'ee meeshaa san lamaanuu dubartii hojjeta. Dubartii hojjeta. Qodaan waan garaagaraa irraan haa hojjetu fakkeenyaaf ciicoo yoo fudhanne kalaalaa irraan marga irraa hojjetamee sibiila irraan immoo gurroo jedhanii kan waliin hojjetamu hin jira. Waan kanatti dhufeetu ogummaa dubartittii saniitiin ogummaa yookaan ammayyummaa irraa fudhattu osoo hin ta'in falaasama mataa isii.
falaasama mataa isii aadaa maatii irraa fudhatte irraanii meeshicha kana hojjatte meeshaa qodaa jedhamu sangooti. Qoriin akkasuma muka irraan bocamee qorii jedhamu san ta'ee maqaa qorii jedhamu san argataa jechuudha. Wanni kun lachuunuu gaafa hojjetamu falaasama mataa isaaniiti malee ammayyoomanii gara ammayyaatiin wanni as dhufe tokko illee hin jiru. Falaasama mataa isaaniiti jechuudha. So wanni kun erga qophaa'een booda ammallee qoriidha qodaadha jedhameeti meeshaa wanni itti nyaattee dhugdu akkana ittiin hin naqamu. Wanni inni ta'uu qabu maali? Gara qodaatitti yoo dhufte dhiigaan xallamee qoraafamee sirratee waan barbaachisaniif erga guutameen booda maqaa qodaa jedhamu dhaggatee ceremonies yookaan immoo gaddarran ta'uu danda'a gammachuurran ta'uu danda'a aanaa itti naqamee dhiyaata jechuudha. Aanaan naannoo sanii dhiyaatullee mataa isaa progressii mataa isaa qaba. Bareeda ta'uu qaba. Dhadhama gaarii ka qabu ta'uu qaba jechuudha. Yoo qorii irrallee kan dhiyaatu laaqaa jedhanii fakkeenyaaf amma qorii gaafa jennu guutuu kan inni qabatu qodaa waliin kan inni dhiyaatu waan nyaatamu waliin. Laaqaan immoo yoo hojjetamu atillee beekuu dandeetta dubartii kaametti hojja lafaan kaatee waa hojjettu muti laaqaan sun waggaa dheeraaf turallee lafa irratti jechuudha. Marqa yookaan laaqaa jedhanii waggaa dheeraa lafa kaattee turuu danda'a. Nyaata kabajaati nyaata gosa kanaati kaametti qabattee dhalootaaf ka dhiyaatte jechuudha. Achirraan kan ka'e ishee dhiyeessitee jirti. Namni qaroo ta'ee nyaata bareedaa dhangaa bareedaa kana fudhatee nyaate qofa osoo hin taane akka inni hudhamne immoo waa inni dhugullee cinaan qophaa'eera waan ta'eef qodaa irrallee waa keessaan qophaa'ee jiru sayyoo dhuge dansaadha kan jedhu kitaabicha waliin qabiyyee kitaabaa waliin wal fakkaata waan ta'eef walta fide jechuudha. Qabiyyee maal faa qabame? Akkaataan hubannoo kiyyaa kitaaba sanii barreesse nama tokkotu kitaaba isaa irra jira mutiiran keberii gubbaa dhaggiteetta Kaameyaan jirti. Kaametti dubartii bira darbitee immoo nama bakka buuti. Sadarkaa namaatiin nama tokko keessa addunyaan ba'a. Addunyaan tun nama tokkoon ibsamti jechuudha. So jalqaballe gaafa waaqi nama dadu nama tokko dadee mata dure achirraa dhufne waan ta'eef Kaameyaa keessa wanti namni barbaadu cuftii hin jira. Kallattii hundaanii namni yoo natti xiqqaate jedhe malee komentiin natti xiqqaate yoo na bira dhufe maybe yaa'u kitaabi sun fuula gara 300 wayii qaba natti xiqqaate nuuf badhachuu qaba yoo jedhanii alatti wanti dhalooti ammaa barbaadu namoonni immoo sadarkaa aadaatitti hojjetanu qorannoo gahaa isaaniif akka ta'uu danda'u wantoonni indigenous knowledge ta'anii wanta tuqamee hin jirre achirra akka barreessee jiran. Waan kanaan dura barra'ee illee hin jirre jechuudha. Wanni achirratti jiru jira waan ta'eef warra barreessitoota kitaabaatiif ispeeshaalii warra aadaa irratti hojjetanii qorannoo gosa kana godhaniif waan guddaa irraa dhaggatan jedhee yaada ka'umsaaf hin tuqamne baay'ee wanni aadaa gujiitiin waliin wal qabatu hin tuqameen jiru ganaa barreeffama. Dhalootaaf garuu dargaggeessa akka kiyyaatiif ispeeshaalii ka'ammaa waa aadaati akka maxxantuu lammaffaatitti namni fudhatee ammayyaa jedhee nama deemu gorsa gaarii kennaa jedhee yaadaan ani wanni na yaachisullee isa san immoo baay'ee hedduu na yaachisa baay'ee namni tokko ammayyoome gaafa jennu wanni dhaloonni ku hubachuu qabu namni tokko ammayyoomeera gaafa jennu akka ilaalcha kiyyaatti aadaa ifiisaa yoo miidhagsee bareechee addunyaa mul'ise qofa. Namni tokko ammayyoome gaafa jettu jechuudha. Ammayyummaan ka ifuu qabu waan abboonni kennan biyya tanallee nutti kennaniiranii miti. Biyya tanaafuu itti gaafatamaa manuudhaa bare. Warri duuba jiranuu nutti kennaniiranii qabannee immoo nuti dhaloota nutti aanuu kennuun dirqama kenna. So namni tokko ammayyoome gaafa jennu biyya ifii gaafa jaalate. Saba ifii gaafa jaalate. Aadaa ifii kunuunsee gaafa jaalate. Hawaasa ifii gaafa jaalate. Duudhaaf safuu hawaasa. Duudhaaf safuu aadaa. Duudhaaf safuu biyya tanaa. Biyyuma tanaa yoo eege dhalootaan dabarse qofa namni sun ammayyoome jenna. Amma fakkeenyaaf nuti akka dhalootaatiin waan biyya adii irraanii gad dhufu yeroo baay'ee fudhachuu fi akka malee nuti qophiidha. Isaan immoo dhufanii akaakootaan kenna bira deemanitti qorannoo kan qoratan. Tiyoorii addunyaa kanarratti dhiyaate sadarkaa barnootaatiin nuti barannu ko
dandeetti uumamaa hawaasaa irraan deemameetidha kan qoratame sadarkaa saayinsiititti ol ba'ee maxxanfamaa jechuudha. So wanni nuti beekuu qabnu ammayyoomuu jechi jedhu aadaa qabatanii aadaa addunyaan beessuu fi dhalootaan dabarsuu waliin malee aadaa kenkee dhiistee safuu kenkee dhiistee akka isin barbaachifnetti akka ceeraa fokkootitti fudhattee aadaa nama biraa immoo fudhattee yookaan aadaa biyya biraa fudhattee waan kenkee dhiisuun ammayyummaa miti. Inumaayyuu waan si gaafachiisu sadarkaa itti gaafatamummaatti dhaloonni waan si gaafatuu fi boruuf immoo gaabbiillee ta'a. Iddoo wayii deemtee gaafatii aadaa kee dhabdee aadaa nama biraatiin jiraattu aadaan nama biraa immoo kenkeen ta'uu gaafa isa of deebiteen gaabbitaa jechuudha. Kanaafuu dhaloota ammaatiif kitaabni Qoriif Qodaa Kaameya Gootaa jedhu kun ispeeshaalii dargaggootaaf waa'ee aadaa irratti waa hedduu hin kaasa waan ta'eef hin fayyada jedhee yaada. Gama biraatiin immoo dubartii waliin waa wal qabatu. Dubartiin ani waa'ee dubartii dubbachuuf waa'ee kiyya dubbadha. Ani dubartiidha waan ta'eef dubartii fi dhiira gidduu garaagarummaan jiru garaagarummaa saalaa qofa jedhee amana sanii addaa wanni biraan jiru. So dubartiin sun immoo gahee isiin waan cufa waan godha jettee godhuu akka dandeettu waan ta'a jettee ta'uu akka dandeettullee achi keessatti heerameera. Keessattuu waanuma xiqqoo tokko kaasisaa fi biyya Ameerikaa keessatti namtitti sanyii gurraachaatittuu kanaan dura turte maqaa isii Roosaa Paarkii jedhama. Isheen egaa meebii warri siiviksii kutaa 11 durii keessa jira biyya Ameerikaa keessatti nama gurraacha taatee dhiibbaan garaagaraa nama gurraacha irra sababa gurraacha ta'uu isaarraan ka'ee gaafa gahu konkolaataa isheen keessa yaabbatte nama gurraachi duubaan ta'e abeetta fuulduraan ta'u isheen immoo mormitee dura dhuftee teesse. Achiin booda dhiibbaa garaagaraa gootee dhaabbata sanii konkolaataa dhaabbata gaafa isa isin yaabbatteen duubatti tareedhe sanii nami gurraachi akka lammaffaa hin korre miila akka deemu goote itti aantu Martin Luther Kingiiti baay'ee falmituu mirga dhala namaati. Wanni sulle kitaaba keessa hin jira. Kitaaba keessatti dubartoonni persisti gochuu akka danda'anu jabinni isaan qaban waan goona jedhanii godhuu akka danda'anu dhimmootaan kana dubartoota waliin wal qabatee illee sadarkaa addunyaatitti baay'ee Kaameyaa jechuun gandarraan haga addunyaatitti deemti waan ta'eef wanni isaa dhaabu akka hin jiraanne achi keessatti immoo wanni tuttuqamee jira waan ta'eef dhimma kana waliin wal qabataa namni argatee yoo dubbisee hin fayyada jedhee yaada. Egaa kitaabni coma sammuuti. Sammuun immoo waa yaada. Waa yaade kun immoo walitti deebi'ee kitaaba ta'a. Marree guyyaa har'aa nama kabajamtuu fi jaallatamtuu barreessituu kitaaba Qorii fi Qodaa Kaameya Gootaa kan jedhu obboleetti keenya Geexee Morkataa wajjin. Egaa kunis jira miidiyaan waa'ee safuu irratti hojjeta. Akkuma beekamu. Safuun maali? Safuuf kitaabni keessanoo hariiroo maalii qaba? Dhimma safuu waliin wal qabatu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota keenya turtiin waliin taasisaniif guddaa guddisnee isin galateeffanna. Kutaa lammaffaa yeroo gabaabaa keessatti isinii gadhiifna waan ta'eef marree isinis YouTube chaanalii kunis jira miidiyaa like, share, comment gochuudhaan obboleeyyan keenya biraan akka ergaan kun qaqqabuuf akka kunis jira miidiyaa cina dhaabbatan yaamicha keenya kabajaa isinii dabarsina.